Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 5. Waaqayyo ana duwwaadha. Ana malees Waaqayyo kan biraan hin jiru. Yoo ati ana beekuudhaa baatte iyyuun immoo si hidhachiiseen si jabeessa. Hin kadhanname Waaqayyo kamtu dubbatuuf. Jireenya keenya keessatti isa jabaa ta'e humna Waaqayyoo abbaadhaat guddummaan kee isa haalaan daanga'u miti. Galaanna tabboomnaan sii dhaabata. Gaarruu diriiree of si agarsiisa. Akkasii abboome akkasii to'atame ciisee si agarsiisa. Ani akkattan si beeka. Ganama kana immoo sabni kee walitti qabamaniiru. Guddummaan kee lafa kanarraa haa dhaga'amu. Raawwatee lallabi biraan sammuu keenya hin rukutin. Qofaan ayyaana kee nu haa utubu. Waan kana gootuuf ulfaadhu Yesuusiin ameen. Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 5. Waaqayyo ana duwwaadha yeroo Waaqayyo jedhu arginu. Waaqayyo ana duwwaadha. Lafa kana wanti ani Waaqayyoodhaan baay'eetu jiru. Ani Waaqa. Ani ammanankaa. Ani akkasin godha. Waaqolii hedduutu jiru lafa kana. Garuu Waaqni waaqummaa isaatti amanu tokkicha Waaqa keenya. Waaqni dandeettii isaatti amanu namalee Waaqni kan biraan hin jiru. Waaqni jedhu Waaqa isa kan Abrahaam, Waaqa isa kan Yisihaaq, Waaqa isa kan Yaaqoob kana qofaadha. Ani Waaqayyoodha jedhee ofitti amanummaa isaatiin Waaqa dubbata. Faarsaa 46 keessattis yeroo darbee dubbadheen ture. Waaqa Waaqayyummaa isaatti hamma ga'uuf hin qaanofne. Wanta dubbateef immoo waan arraba isaatiin jedhe balbala dhaabatee kan namatti agarsiisu. Dhaloonni bakka dubbannaa arraba isaatti miilla isaa kan argu. Bakka ofii jedhe sana, bakka ofiin dubbate sanatti miilli isaa kan argamu. Itti amanannaa yaada garaa dhalootaa qabatamatti ani Waaqa jedhee Waaqayyummaa isaa mirkaneessuu kan danda'u. Iddoo dubbannaa arraba isaatii miilla isaa dhaabee Waaqa nama agarsiisudha. Yoo ati kanan beektu ta'e immoo si jabeessee of si agarsiisa jedhe Waaqayyo. Akka inni itti waaqummaa isaa namatti agarsiisu dhiitee kabalee joonjessee mana hidhaa gasheetti taphateetu hin taane nama hidhachiisee nama jabeessee of nama agarsiisa. Biyya keessatti qabadhaa. Ganama kana Waaqni Waaqayyummaa isaa sirratti beeksisuu barbaade Waaqa si hidhachiisee nama si taasisudha. Malee joonjessee karaa nama harkaa gatee isa ulaa namatti cufateeti gara booda jireenyi siin ta'u sana maan jedhu miti. Isa hidhachiisee nama jabeessee of namatti agarsiisudha Waaqni keenya. Baganadatti. Nama isin bukkeetiin bagana gaanufte har'a hidhaani. Haleluuyaa. Har'a kan sitti of agarsiisu Waaqayyoodha hidhaani. Waaqni ana duwwaadhaa jedha. Dubbiin kun Qiiroositti dubbata. Gara irraatti si duran deemaa ittiin jedhaa ture. Si duran deemaa jedha. Si duran deemaa. Isa ol keenyatu gad deddeebisa. Tarii Qiiroostuu kana itti amanuu dadhabe haa ta'u wanta inni irratti kaasenaaniif. Garuu ana Waaqayyo duwwaadha anumadha. Waaqni ana duwwaadha. Waaqayyummaa koo immoo akkaataan ittiin sitti beeksisu sitti agarsiisu si hidhachiisee si jabeesseeni. Malee jilba si buuseeni humna si dhawweeni haamilee si daakeeni hin jedhe. Waaqayyummaa koo kanatti ittiin argitu ati Waaqayyummaa koo hin beektu yoo ta'e jabaachaa dhufuu kee keessaa argita jedhe. Waaqayyummaa koo hin hubanne yoo ta'e Waaqayyummaa koo hin beekne yoo ta'e yoo beekuudhaa baatteyyuu ganama kanaa sagalee kanatu biiroo keessa gaafan ta'u naguutu akkamittiin naguutu Waaqa kanaa haalli itti isin qabattan isinii hubatamuudha yoo baate jabaattanii ba'uu keessanii beektu har'a. Har'a keessa mirga wal qabata. Ganama kana hidhaa. Jabaadhee of argeedha. Jabaadhee of argeedha. Eno ani immoo cimsee si hidhachiisee tanan si jabeessa. Ati isa kana beekuudha yoo baatte siniiqa sin balleessaa si cabsatan.
Sihidhachiiseen si jabeessa. Sihidhachiiseen si jabeessa. Sihidhachiiseen si jabeessa. Waaqayyummaa isaa kan ittiin beeknu hidhannee jabaachuu keenyaan ta'a ganama kana. Hidhaa haalli jireenya keenya diigee balleesseera jedhee qilleensi adda addaa waa'ee keenyaaf sammuu keenya irratti labsii adda addaa labsu nu hidhachiisee nu jabeessu waaqayyummaa isaa nurratti beeksifatuuti. Ganama kana hamilee kufaatu lafaa ka'a. Mul'ata cabeetu lafaa ka'a. Fayyaa cabeetu lafaa ka'a. Hamilee cabeetu lafaa ka'a. Jabina siif kadhadheera yee. Zarubaabeliin gaaf tokko gaarri dura isaa dhaabateennaan kun humna miti aangoo miti jedhe. Kun humnaan miti aangoodhaan miti afura kootiinidha. Hidhachiisee jabeessuu waaqayyummaa isaa nutti agarsiisuu kanaa keessatti dabalata humna keenya aangoo keenyaa hin barbaadu. Humna keenya waan kan biraa itti qinyu yookaan itti daballu hin qabu. Waaqayyummaa isaa hin beeknu yoo ta'e beekuudhaan moo yoo baanu ofirratti hubachuudhaan moo yoo baanu aangoon keenya humni keenya qabeenyi keenya beekumi keenya tuutti hin dabalamin jabaannee waan dura dhaabate tokkotti dhaqnee kufifachuu keenya jabina waaqayyummaa isaatiin waaqa nutti agarsiise kanaatiin waan dura keenya kufeen nuyi warra ulfina waaqayyoo keessatti of argan ta'uudhaaf itti deemaa irraa jechuudha. Zarubaabel humna isaa akka hin dabalanne aangoo isaa akka hin dabalanne tokkicha waaqayyoo sana duwwaadhaan humna isaa sana duwwaadhaan hafuura isaa sana duwwaadhaan akka danda'amu itti dubbate Zarubaabelitti. Yeroo haalonni ol ka'anii nutti mul'atan nuun kan nutti mul'atu abdii kutannaadhaa fi wallaansoo sana keessatti haamileen keenya feetta'ee achitti kufuu qofa nurratti labsa qilleensi. Yeroo wantoonni nu dhaaban nu mudatan, wantoonni nutti ulfaatan gaafa isaan nu mudatan, wantoonni nu jiqqan gaafa isaan nu mudatan, achi geenye waaqayyummaan isaa biyya jiru sana yaadachuu hin dandeenye. Biyya akkas waan nama danqu balbala ga'anii dhaabatanii waan jechaa baanitti nama dhabu yeroo achi ga'an kanatti waaqayyummaa isaa biyya jiru kana beekuudhaan yoo baanne inni immoo cimsee nu jabeesse waan nu dura dhaabate sana dha'ee ofiisaaf jabina nuuf kenne waaqayyummaa isaa waaqa mul'ifatudha. Beekuudhaan yoo baatteyyuu inni ni jedhu kuni tarii na dagattee na dhiiftee na irraanfattee wanta dura kee dhaabatee si danqu sana qofarratti sammuun kee si hidhama yoo ta'e haala keessa jirtu keessatti miirri kee si hidhama yoo ta'e isa jireenyi kee lola keessa dhaabatee jiru qofatti yaadni kee si hidhama yoo ta'e ani mamaalan si godhe isuma yaaddofte sanaan si balleessa jedhe isumatti sammuun si cabe sanaan badde jedhe ani immoo faallaa sana maalan godhe hidhachiiseen si jabeessa. Nama si mukeera kan qabaatti ganama kannaa'eedhaani haalati yaaddofteedhaani qilleensatti sodaatteedhaani hidhachiisee si jabeessa waaqayyoodhaani. Waaqni dhimma keetiif abdatamu tokkichuma waaqa kana qofaan waaqni kan biraan hin jiru. Faayidaa amma lafti nutti saaxee ittiin nu tawaaggaatu kana fallisaa tokkicha waaqa kana qofa. Birriidhaan hin danda'amu, nama qabaachuudhaan hin danda'amu, waaqolii kan biroon gidduu galanii hin danda'amu. Nuyi waaqa warri ofiin jedhan gidduu seenanii hin danda'amu. Garuu waaqni Abrahaam, waaqni Yisihaaq, waaqni Yaaqoob inni tokkichi dubbatee lafa dubbannaa isaa ga'u jedhee lafa yaada isaa ga'u inni nama wajjin gaafa ta'u waan hundumaa keessatti dhaloota jabaatan taane. Dhaloota cabanii ol deebi'antu hin taane dhaloota jabaatanii hidhatanii ba'an taane. Dhaloota hidhatanii ba'an. Dhaloota hidhatanii ba'an. Isa kanaaf
taateewwan lafa kanaa waaqayyummaa waaqa tokkichaa kana nu dagachiisu faamileen nu rukutan yoo nutti eddatan iyyuu isa dubbii isaatiin nu hidhachiise hadhaaba du'aa keessa miilla nu kaafachiisu kana sodaaf yaaddoon dararamni jira ani jedhu dhaloonni jiru dudduubatti deebi'u kana isa itti nama deemsisee injifannoo nama galmeessisu humnichi baga nurra jiraata. Waaqayyo biyya jira. Mee amiin jedha. Waaqayyo biyya jira jedha. Waaqayyo biyya jira. Waaqayyo biyya jira. Waaqayyo biyya jira. Gaduma qabaati jira. Waaqayyo biyya jira. Maqaan isaa ulfaatu. Yeroo akkasii kana namni rakkina keessatti dhadheen jabaadhaa, wal'aansoo keessatti nan jabaadhaa, waaqni tokkichi isa jedhee itti amanu yoo jiraate dhuguma rakkinni kee yoo isa si wallaalchisa ta'e ari'atamni muddamnati keessa dhaabattu waaqa sana si wallaalchisa yoo ta'e kuttee keessa ba'uudhaaf daandiin si eeyyamamaan. Daandiin